This Entrepreneurship Podcast dhangaa kalaqaaf hojii qophii kanaan barnoota dinagdee ogummaa kalaqaa fi hojii uumuu karoora daldalaa fi investimentii akkasumas dhimmoota gabaa qabiinsa herregaa muuxannoo fi mudannoo namoota hojii isaanii fakkeenyummaa gaarii qabantu siif dhiyaata. This Entrepreneurship Podcast dhangaa kalaqaaf hojii. Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenyarraa jalqabeera. Innis kan irratti xiyyeeffatu wanta baay'ee gaarii ta'edha. Addunyaa daldalaa keessatti yookaan immoo daldala jalqabachuu fi investmentii tokkotti seenuuf wanta baay'ee barbaachisaa fi of eeggannoof nama gargaarudha. Kunis inni akkamitti investmentii sobaa yookaan waliin dhaarraa of eenna yookaan immoo daldala goyoomsaa qaburraa of eenna ka jedhudha. Kunis akkuma beekamu namni daldala tokko jalqabuu fi dura kaapitaala yookaan qarshiitu isa barbaachisaa. Qarshii kana argachuuf namni tabbaa fi dachaa bu'ee waggaa dheeraa itti dhama'ee ijoollummaa isaatii ka'ee itti dhama'ee qarshii kana walitti qabee fida. Garuu bakka itti baasan yoo hin beekan ta'e maal ta'a jechuudha? Waan ijoollummaadhaa kaasnee itti rakkannee itti dhamaanee tokko tokkoon walitti funaannee walitti qabannee finne sana dhabna jechuudha. Akka sanyii isa iddoo hin taanetti faca'ee sana jechuudha. Keessattuu jaarraa ammaa kana keessa jirru yookaan immoo yeroo ammaa keessa jirru kana keessatti addunyaa daldalaa keessatti waliin ooftonni yookaan goyoomsitoonni gama onlaayinii fi yookaan immoo gama marsariitii fi daldala yookaan investmentii idilee keessatti ni baay'atu. Jarri kun yeroo baay'ee qarshii namni rakkatee fidee ittiin jiruuf jireenya isaa qindeeffatee ittiin bara dabarfatee ijoollee isaa yookaan immoo qabeenyaa isaa sana guddifachuuf itti dhama'e sana halkan tokkotti afaan damma godhanii yeroo irraa nyaatanii badantu jira jechuudha. Biyyuma keenya keessatti illee yeroo ammaa kana dhiyoo kana baay'een isaanii to'atamaniiru jechuudha. So jara kanarraa akkamitti of eennaa? Mallattoon isaanii maal ka jechuudha? Tokko mallattoon waliin ooftotaa inni yoo nu wajjin hojjettee yeroo gabaabaa keessatti qarshiin kee harka lamaan guddataa jedhu yookaan immoo yoo nu wajjin hojjettee kaapitaalli kee yookaan bu'aan persentii 80, 90, 50, 30, 40, 10 yeroo gabaabaa ji'a tokko keessatti si dabala yookaan immoo argatta jedhu jechuudha. Namni keenya jara kana maal gochuudha jechuudha? Irraa of eeguudha. Sababiin isaa investmentii dhugaanii yookaan real investment yookaan immoo daldalli dhugaanii yeroo fudhata jechuudha. Maal qabaa? Gaagama fudhachuu jira, baasii barbaachisaa, akkasumallee sana argachuuf yeroo itti fufinsaan hojjechuu barbaada jechuudha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti akkamitti argama ree? Kanaafuu mallattoon tokko inni namoota yeroo gabaabaa yookaan ji'a tokko keessatti qarshii nu biratti invest goote yookaan immoo itti kaapitaala kee fidde sana ji'a muraasa keessatti deeffatta yookaan immoo galiin kee harka guddaadhaan si dabala yoo jedhan obboleessa koo obboleettii koo baqadhu, farda yaabbadhu baqadhu. Sababiin isaa qarshii sana akka itti fidde situ beeka. Addunyaan irratti yeroo gabaabaa keessatti wanti bu'aa guddaa fidu hin jiru jechuudha. Inni dhugaan yeroo fudhata. Kabiraan mallattoon isaanii inni eeyyama daldalaan qaban yookaan immoo qaama seeraa yookaan immoo dhimma seeraa yookaan adeemsa seera daldalaa yookaan investimentii biyya tokkoo yookaan immoo biyya keenyaa hordofanii hojjechaa jiran. Fakkeenyaaf yeroo isin eeyyama daldalaa qabdu, eeyyama investmentii qabdu jettan maal jedhu? Inaaru jechuudha. Inaaru yookaan immoo taaktikii garaagaraa yookaan tooftaa garaagaraa fayyadamu. Kun mallattoo maaliitii? Yoo isaan akka kana godha yeroo isin gaaffii akkasii gaafattan ni aaru ta'ee daldalli sun yookaan immoo namni sun yookaan dhaabbati suni waliin dhaadha waan ta'eef qarshii kee ittiin kennin jechuudha. Yookaan immoo hojiin investing godhin aksiyoona yoo ta'e hin bitinii, real estate yoo ta'e hin bitinii, gama marsariitiidhaan yoo ta'es hin godhin jechuudha. Sababiin isaa akka itti qarshii kana fiddesitu beeka. Kabiraan inni gaaffilee adda addaa kana yeroo isin gaafattan
barbaadan deebisuu barbaadan isin cuf akkuma sila jedhe gaaffii fakkeenyaa fi yama daldalaa qabdu hogganaanii dhaabbata kanaa eenyudha yookaan manaajarri dhaabbata kanaa eenyudha kabiraanii bakki hojii keessanii eessaa yoo jettanii gaafattanii maal ta'u ni dallan yookaan immoo ofirraatii isin dhibu yookaan immoo haasaa adda addaa fidu jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhu. Kabiraan immoo maa'inni galiin isaanii maaloodha? Galiin isaanii namni tokko nama biraa fiduudhaan galii argamu jechuudha. Addunyaa daldalaa keessatti nama tokko afeerree daldalli yookaan bu'aa yookaan sonni argannu hin jiru. Daldalli maaloodha? Tokko hariiroo gaagaamaa fi bu'aa jira. Kabiraa hariiroo bu'a qabeessummaa fi liqii kaffaluu jira jechuudha. Isaan garuu maal jedhu? Nama tokko yoo dabaltee bu'aa argatta akka nama dabalaa deemteen bu'aan kee guddata jechuudha. Kun maanni qarshii namicha isa dura seenee dabarsanii sii kennu malee sonni dabalamee yookaan bu'aan dabalamee yookaan qabeenyi dhaabbata sanaa dabalamee bu'aa argamu miti jechuudha. Warri kunis maanni waliin dhooftota waan ta'eef irraa of eeggadhaa. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti waan akkasii baay'achaa jira. Yoo argitanii yeroo dhiyoo kana mootummaan illee namoota hedduu qabee hidhee to'atee jira jechuudha. Kun maal fidaan nu qofa miidha osoo hin taane biyya keenya illee ni miidha. Akkasumallee hawaasa ni miidha jechuudha. Daldalli seeraan alaa yookaan immoo daldalli yookaan investimentii waliin dhaamaa jechuudha. Kanaafuu fedhii interprenerii ta'uuf qabdan yookaan immoo daldala mataa keenya jalqabuuf qabdan ilaalcha keessa gochuudhaan namoota waliin isin dha'an irraa of eeggadhaa. Mallattoo ammaa yoo argitanii kabiraan immoo akkaataa itti qarshii argatan hin ibsan. Mee akkamitti qarshii argattu ilaallati yookaan immoo biizines moodeliin keessan maal yoo jettanii daqiiqaa 2 yookaan 10 keessatti ibsuu hin danda'an. Sababiin isaa waliin dhooftota waan bu'uura ta'e waan adeemsa hordofe kan yeroo fudhatu kan gaagaama qabu miti jechuudha daldalli isaanii. Namni tokko daldalli isaa sirriidha yookaan seera qabeessa yoo ta'e biizines moodelii isaa isinitti hima jechuudha. Yookaan ilaallata daldalaa yookaan investimentii isaa isinitti hima. Fakkeenyaaf ilaallata galii isaa kabiraan ilaallata baasii isaa yookaan immoo revenue model, expense model, investment model kan jedhamu sana yoo isinitti himan ta'e jarri sun waan bu'uura ta'e lafaan qaban jechuudha. Maal gochuudha hojiin isaanii waliin dha'anii goyoomsanii yeroo murtaa'e booda qarshii namni yookaan immoo dargaggoon keenya yeroo baay'ee walitti qabatee dhufee ittiin hojii jalqabadha jedhe sana jalaa fudhatanii badu yoo argitanii namoonni baay'een ittiin miidhamaniiru biyya keenya keessattuu dargaggoonni hedduun waan kara kutaa dhufuu bu'aan isaas nama kuta. Wanti kara kutaa dhufu bu'aan isaa yookaan firiin isaas karaatti nama kuta waan ta'eef adeemsa hordofaati daldala sirrii yookaan immoo hojii mataa keessanii uummadhaan jedha. Kabiraan maal godhu olii isaanii sobaniitu nama biraa kaa'ataniitu maarree daldalli sun gaariidha indee dhaqi akkas godhi aksiyoonicha biti yookaan immoo wajjin hojjedhu sheerii kana biti yoo jedhee maal jechuudhanis waliin dhooftota jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Waa'ee isaanii gama seeraan gaafachuu qabna. Galmaa'uu fi galmaa'uu dhabuu isaanii seeraan gaafachuu qabna jechuudha. Hordofuu qabna. Fakkeenyaaf gama marsariitii yoo ta'e dhuga baatii weebsaayitii isaanii yookaan marsariitii isaanii irratti godhamu sana ilaaluudha. Garuu innis akkan sila jedhe maanni sobanii ol dhaadessu jechuudha. Yeroo baay'ee sobanii ol dhaadessu sanallee beekuun gaariidha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Qabxilee kana gadi maal jechuudha? Qabxileen kana gadi maal agarsiisu? Adeemsa ittiin investimentii goyoomsaa yookaan daldala goyoomsaa irraa ittiin of eeggannoodha jechuudha. Tokko namoonni sun yeroo gabaabaa keessatti galii guddaa argatta osiin jedhan miila kee fudhu baqadhu. Kabiraammaa inni yoo si dhiiban akkati gootu yoo si dhiiban fakkeenyaaf jechoota akkasii har'a dabarraan hin jiru waan xiqqoo tafee daftee har'an gootu taanaan borcarraa isaa hin qabdu. Kanaafuu har'uma fayyadamii har'an fayyadamtu taanaan galteetta keessaa yoo siin jedhan maaloodha baqadhu jechuudha. Kabiraa ilaallata daldalaa isaanii yoo sitti himan ta'e akkas illee jedhee akkamitti qarshii akka argatan yeroo gabaabaa keessatti
inibsa yoo ta'e yookaan immoo sitti nima yoo ta'e maayini waliin nooftota waan ta'eef baqadhaa jechuudha. Sababiin isaa daldalli yookaan investimentii dhugaan akkuma sila jedhee yeroo fudhata jechuudha. Maal qaba? Gaaga'ama qaba, qarshii baasuu qaba, yeroo fudhata jechuudha. Yeroo fudhata. Kanaafuu irraa of eeggachuun gaariidha jechuudha. Galatoomaa sagantaan keenya irraasuma irratti goolabame hattuu irraa of eegaa waliin nooftota irraati of eegaan jedhaa. Jiraadhaa. BC Entrepreneurship Podcast namaa qooda, hiriyoota keessaniif qooda, ofii keessaniifis subscribe godha. Galatoomaan jedha hattuurraati waliin nooftota gama marsariitii fi gama daldala yookaan investimentii dileerraa of eegaan dhaamsa koo irraati. Ciao.